Hojiin barreeffamaa Itoophiyaa keessatti seenaa baroota dheeraa akka qabutu dubbatama. Qarooma Aksum Zaagwee durii baroota hedduu dura qubee Giriikiif Giiziitiin barreeffamoonni harkaa barreeffamaa akka turan ragaaleen agarsiisan jiru. Barreeffamoota Itoophiyaa durii jedhamuun akka addunyaatti beekamtii argachuun UNESCOtti kan galmaa'anis jiraachuu ragaan Ethiopian National Archive and Library Agency irraa arganne ni addeessa. Gi'iziin bara hundeeffama mootummaa Aksum irraa eegalee hanga giddu galeessa jaarraa 19ffaatti maatii Seem warra kaaba Itoophiyaa biratti afaan walii galtee tureera. Wayita sana Gi'iziidhaan barreeffamoonni harkaa dhimmoota amantaa wal qabatan akka barreeffamaa turan ni dubbatama. Barreeffamoonni halluu diimaa fi gurraachaan gogaa irratti barreeffamaa turaniiru. Jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessas naannoo Hararii fi naannoo Amaaraa Wallootti barreeffamni harkaa dhimma amantaa qubee afaan Arabaatiin dhagaa fi mukeen irratti barreeffamaa akka ture ragaan muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa. Qaroomni guddaan warra Kush duriis hedduun isaa barreeffamoota durii dhagaa fi bobboca adda addaan faayamanidha. Horteen Kush sabni guddichi gaanfa Afrikaa Oromoonis seenaa barreeffamaa yeroo dheeraa qaba. Hayyuun anthropoloojii fi seenaa Dr. Gammachuu Magarsaa tibba tokko turtii miidiyaa OBS waliin godhanii turaniin Oromoon jaarraa 16ffaa keessa qubee mataasaa akka qabu qubee sanaan xalayyaalee adda addaa akka barreeffamaa turan dubbatani. Ani actually qubeen kuni Jimmaatu dabdabbee katabamu kana Abaadiitu funaane. Jimmaaf Goojjaam gidduudhaa kan walitti cacaafaa turan. Yeroo sana qubee ittiin katabuu qaba Oromooni. Sun immoo 1800 keessaa. Hin beeynu Ethiopian history kun oonu Itoophiyaa taane history Itoophiyaati jedhanii maaliif sin barsiisin university በአፍሪካ ውስጥ አንድ በቃ የራሱ ፊደል ያለው ጃኒ ከነማ ሳኒ ዱዋ ማሊ ፋርፈቱ ኦፉማ ፋርፈቹን ኩን ዱዋን ብየን ጃራይ እኒ ካን ኬኛ ኩን ኦይ እንማ ገተማይ ኩንስ በር ፊደል ኩንስ አባብሌ ፈካክሌ ኬኛቲ ኢትደደቤቲስ ዴር ሜንታል ሌበር ዳሌራ Alteona akkatti qabata wallaalte balleessaan kan keeti. Inni of gattee dhirsa konna gate jetti jedhan. Siitutti dhibamuu qabaa, siituu deebisee argachuu qabaa. Itoophiyaa keessatti hojiin barreeffamaa eegaluun jaarraa lakkoofsisuus barreeffama ammayyaa meeshaa teknooloojii taayipiraayitariin barreessuun seenaa yeroo dhiyooti. Ijaarsa biyyattii irraa eegalee sirni moototaa biyyattiin ittiin bulaa turtee warra afaan, aadaa fi eenyummaa saba tokkoo qofa leellisanidha. Kanaaf afaanota hedduu biyyattiin qabdu keessaa kan baay'ina nama dubbatuun akka ardii Afrikaattuu sadarkaa sadaffaa ta'e afaan Oromoo osoo jiru jalqabbii impaayera yeroo sirraa eegalee afaan Amaaraa afaan hojii biyyattii ta'e. Afaan hojii ta'urras kan darbee afaanonni biroon akka hin dubbatamne akka ittiin hin baratamne dhorkaan irra keewwamaa tureera. Ta'us qubeen afaan Amaaraa bara sirna moototaa keessa meeshaa barreeffamaa ammayyaa taayipiraayitarii waliin waan waliin unanneef bifa ammayyaatiin ittiin barreessuun rakkoo ture. Qubee afaan Amaaraa gara meeshaa teknooloojii kanatti galchuun ittiin barreessuuf yaalii hedduun taasifamus hanga bara 1930mootaatti hin milkoofne. Bara 1932tti ogeessi jabaan Oromoota Maccaa warra Abishee Garbaa irraa dhalate Injiinar Ayyaanaa Birruu namni Horroo Guduruu yeroo jalqabaaf maashina qubee afaan Amaaraan barreessu kalaqe. Akka Abishee Garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu Ayyaanaa Birruu nama hojii jabaa seenaa biyyattii keessatti hojjete ta'us waa'een isaa otoon dubbatamiin har'a ga'e. Seenaa nama kanaa qorachuuf gara muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa kan magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 5 jirutti imalle. Balbala muuziyeemichaatiin yemmuu gara keessaatti ol seentan jalqaba irratti kan mul'atu seenaa barreeffama ammayyaa Itoophiyaati. Seenaan kun kanuma Injiinar Ayyaanaa Birruu ta'a jedheen gara sanatti miila fuudhe. Wantin argee fi kanan yaade garuu faallaa ture. Biyyi kun hanga yoomiitti oolmaa Oromoon isheef oole dhoksaa jiraatti gaaffii jedhutu keessa koo dhufe. Seenaan barreeffamee ol taa'ee jiru kan nama Injiinar Tarrafee Raasuu Warqee jedhamuuti. Mee xalayyaa yeroo sana Asraatee Kaasaa Haayile Sillaaseedhaaf barreesse kan muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa keessa jiru haa caqasnu. ግርማዊ ሆይ በግርማዊነቶ ዘመነ መንግስት
በዘመናዊ አንቀጽ የተቋቋመውን የቴሌኮሙኒኬሽን 15ኛ ዓመት በሚከበርበት በዛሬው ቀን በአማርኛ ulfaatoo bara ulfina mootummaa keessanitti bifa ammayyaawaan kan dhaabbate tajaajilli teeleekoominikeeshinii waggaa 15ffaan isaa yommuu kabajamu guyyaa har'aatti afaan amaaraatiin yeroo jalqabaaf kan hojjetame maashinni qubee afaan amaaraan barreessu guyyaa har'aa ulfina mootummaa keessaniin eebbifamee kan banamu ta'uu kun Itoophiyaaf gara boqonnaa haaraatti darbuudha. Guddina Itoophiyaaf nama yaadu ta'uu keessaniif kun ta'e kutaa biyya isin bulchitan keessa Eertiraatti meeshaan kun kan kalaqame Waaqayyo bara mootummaa keessanitti carraa kana na argisiiseef bakka uummata Eertiraa bu'een Waaqa galateeffadha. Ulfaatoo mootummaa ulfina keessaniif Waaqayyo umurii dheeraa kennee waan karoorsitanii fi yaaddan hunda galma isaa akka argitan kadhannaa koo walirraan cinne ta'uu kabaja guddaanan isiniif ibsa. አስመራ የካቲት 19 ቀን 1960 ዓመተ ምህረት የግርማዊነቱ ዝቅተኛ አገልጋይ አስራተ ካሳ Asmaraa bara 1960 tajaajilaa xiqqaa mootummaa ulfinaa keessan Asraatee Kaasaati. Qubee Itoophiyaa kan barreessu maashina teeleeksii injiinar Tarrafee Raasworkiin. በኢትዮጵያ ፊደል የሚሰራ የቴሌክስ መኪና በኢንጂነር ተረፈ ራስ ወርቅ እየተሰራ xalayaa kanarraa akka hubannutti kan barreesse Raas Asraatee Kaasaa kan yeroo Haayile Sillaasee kaaba biyyattii bakka muraasa bulchiinsa Shawaa bulchaa turedha. Kan barreeffame kutaa biyyaa yeroosii Eertiraa Asmaraa irraa gara Finfinneetti bara 1960 barreeffame. Xalayaa kanaanis wanti ibsuun barbaadame meeshaan qubee afaan Amaaraan barreessu kun bara 1960moota keessa kalaqamuudha. Kan injiinar Ayyaanaa Birruun kalaqe ammoo sana dura bara 1930moota keessa ta'uu ragaaleen agarsiisu. Inistituutii qo'annoo fi qorannoo Oromootti qorataa seenaa obbo Girmaa Namarraa waa'ee injiinar Ayyaanaa Birruu waan odeeffatan akkanatti nuuf himani. Injiinera kanarratti gaaffii adda addaa akka ka'aa jira. Barreeffamni gaggabaabaan isin darbaa hin agarra. Injiinar Ayyaanaa Birruu kan jedhamu gaa namni kun kan dhalate Horroo Guduruutti ta'uusaa ragaan arganne nuuf mirkaneessaa jira. Egaa barri dhaloota isaatiis naannoo bara 1880moota 90moota tilmaamaan jechuudha kan namni ka'aa jiru. Naannoo sana nama dhalateedha. Namni kun nama yeroo sanatti baay'ee qaroo ta'e fi kalaqa guddaa biyya Itoophiyaa kanaaf kalaqeedha jechuudha. Inni kan inni kalaqees maal inni taayipiraayiterii Amaariffaan barreessu gaafa sana jechuudha. Yeroon isaa immoo bara 1932 naannoo sanaatti kan kalaqeedha kan himamaa jiru. Bara 1932 fudhannee har'a gara waggaa 80 olii jechuudha yeroon isaa kan inni kanatti kalaqe. Namni kun barumsaan baay'ee qaroo nama turedha. Asii amma Londanitti London Science and Technology School jedhamutti baratee biyyattis deebi'ee Aleksaandariyaa naannoo Misiraattis akka barate egaa seenaan isaa kan nutti himu. Kanumaan egaa mootummaa Haayile Sillaasee mootummaa fiwudaalaa sana tajaajilaa ture jechuudha. Ogummaa qabuun tuma ogummaa sanaan tajaajilu egaa kunoo akkasitti teekinooloojii kana immoo kalaqee Itoophiyaadhaaf gumaachee jechuudha. Guddina afaan aadaa biyya kanaa keessatti iddoo guddaa nama qabu. Keessumaa immoo afaan Amaariffaa ammayyaa'ee ittiin barreeffamu akka ta'uuf ga'een qabu olaanaa ture jechuudha. Taayipiraayiterii yeroo sanatti kalaqanii uummata kanaaf kennuun hojii guddaa ture, hojii ajaa'ibsiisaadha. Waan kalaqa yeroo sanatti yaadamne namni kun akkasittiin kalaqee fiduun isaa guddina afaan kanaafis gumaachuun isaa har'allee afaan Amaariffaa guddate sadarkaa kan akka ga'uuf gumaachuun isaa har'allee afaan Amaariffaatiin barreessuun cimaadha. Kompiitaruma baruma mooderni ta'e kana keessattuu yeroo sanatti akka itti kalaqee afaan kanaaf gumaachuun isaa dhugaarumatti waan ajaa'ibaa waan barreeffamee ol kaa'amuu qabu waan irraa baratamuu qabudha. Garuu maal inni egaa biyya kanatti seenaa dhoksuun waan jiruuf waa'ee nama kanaa sirriitti gadi qabanii barreessuun dubbachuun baay'ee hin barbaadamne jechuudha. Ayyaanaa Birruu medhanii dhiisu malee Ayyaanaa Birruu eessatti dhalatee, eenyurraa dhalatee, maatiin isaa akkamii, ijoollummaan isaa, guddinni isaa, akkaataan ittiin inni kana kalaqe piroosesii isaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuudha. Akkamitti amma wanni hin beeknu jiraate barumsa biyya alaatti deemee barachuu isaa amma Londanitti deemee barachuu isaa yeroo sanatti jechuudha. Saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitii dhaqee baratee deebi'uu isaa dhufee immoo Itoophiyaadhaaf iddoo guddaa waan qabu kalaquu isaa kana malee baakgiraawundii maatii isaatis argachuu hin dandeenye jechuudha. So namni kun egaa
kalaqa sana duwwaas miti bara xaaliyaaniin biyya kana weerartes warra paatriyoot jedhamanii waliin hiriiree bara 1937tti hidhamee mana hidhaatis bahuudhaaf yaalii godhanii akka ajjeefamedha seenaan isaa kana agarsiisu jechuudha. So namni kun gootas jechuudha. Goota teekinooloojiitis goota dirree falmiitis jechuudha. Yeroo weerara xaaliyaanii sana weerara xaaliyaanii bara 1935 haga 41 ture sana keessattis iddoo qaba jechuudha. So loltuus ture dhumarratti kan inni lubbuu isaa dhabes biyya hafattuu qabsaa'ooti jechuudha. Gootas jennee fudhachuu dandeenya gaa. Meeshaa barreeffamaa afaan Amaaraa barreessu kan Injiinar Ayyaanaa Birruun kalaqe kana muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa keessa akka jiru odeeffanne. Meeshaa kana maatii Injiinar Ayyaanaa Birruutu muuziyeemii Itoophiyaaf laates jedhama. Suuraan toora miidiyaalee hawaasummaa adda addaarra naanna'aa ture tokko akka agarsiisutti suuraan Ayyaanaa Birruuf maashina kalaqamee wal faana saanduqa muuziyeemiitti daawwannaaf taa'e keessa ol keewwamanii jiru. Cina isaatiinis barreeffamni afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan barreeffame ni mul'ata. በመሐንዲስ አያና ብሩ የተሰራ የአማርኛ የጽህፈት መኪና ለብሔራዊ ሙዚየም ከቤተሰባቸው የተሰጠ ጀቹዳን አፋን አማራቲን ጭነት በረፈሜራ አፋን እንግሊፋን አሞ አማሪክ ታይፕራይተር ዲዛይንድ ባይ አያና ብሩ kan jedhutu barreeffamee jira. Suuraa kanarraa akka mul'atutti gara jalasaatti barreeffamni Ethiopian National Museum jedhu ni mul'ata. Instituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo qorataa seenaa obbo Girmaa Namarraas hojiin kalaqaa Injiinar Ayyaanaa Birruu kun muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaatti akka argamu odeeffannoo qaban nuuf himani. Taayipiraayitarii inni barreessee kaa'e kunis Biiraawi Muuziyeemii kan jennu kana keessa akka ol kaa'amee jiru fi iddoo guddaa akka qabus daawwatamaa akka jiru dhageenyeeti jirra. Egaa odeeffannoo dabalataa immoo Biiraawi Muuziyeemiin yookaas immoo Naashinaal Muuziyeem jennu kun waan achi jiru sana irratti immoo odeeffannoo dabalataa sii kennadhee yaadagaa warri achi daawwachiisan jechuudha. Nutis ragaalee kana qabannee gara muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa deemnus daawwachiisaan muuziyeemichaa seenaa nama dhuunfaa asii hin qabnu ayyaanaan eenyu maaliin beekamaa nuti hin beeknu jechuun ofirraa nu geggeessani. ምናልባት አይሙራዊ ንብረት ላይ ከሆነ እንጂ እንደዚህ አይነት እኮ በቅርስ አይያዝም። የማታታ ማሰራ ነው። አሁን ይሄ ቅርሶችን የሚሰበስብ ቤተ መዛግብት ታች ጥቁር አንበሳ ከይ አስተጣይ እንደዚህ የግለሰብ ጥሮች ስራዎች ላይ ብዙ tarii waan akkanaa qabeenya sammuu irratti yoo ta'e malee akka bobbocaatti hin qabamu. Manni kun ammoo kan walitti qabu bobbocadha. Goda gara naannawaa hospitaala Xuqur Ambassaa deemii dhaabbata Beeta Mazaagibti jedhamu gaafadhu malee nuti seenaa namoota dhuunfaa asii hin qabnu. Tarii ragaa dabalataa yoo arganne jenneetu achuma magaalaa Finfinneetti kan argamu mana kitaabaa jalqabaa Itoophiyaa National Archive and Library Agency yookaan kuusaalee ragaalee fi mana kitaabaa biyyaalessaa deemnee waa'ee Ayyaanaa Birruu odeeffannoo akka nuuf kennan gaafanne. Isaanis beellama nuuf qabuun dhimmicha irratti gadi fageenyaan miidiyaalee waliin hojjechuuf akka fedha qabannuuf kaasanii ragaan barbaachisaan garuu akka muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaatti argamu dabalataan nutti himani. አሁን የምትታዘዘው አንድ ማደ ጉዳይ መጥተው አገልግሎት ፈለጉና የእርሶን እርዳታ ፈለጉ። amma kan ajajamtu abbaan dhimma tokko dhufanii tajaajila barbaadu waan ta'eef gargaarsa keessan barbaanne. የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የአማርኛ ፊደል ታይፕራይተር የፈለሰፉት ኢንጂነር አያና ብሩ ሂስትሪ yeroo jalqabaaf nama Itoophiyaa maashina qubee afaan Amaaraan barreessu kan kalaqan seenaan Injiinar Ayyaanaa Birruu nu bira jira yookaan ammoo wanti arkaayif ta'ee taa'ee ni jira. የአማርኛ ታይፕራይተር እሺ እሳቸው ናቸው የፈለሰፉት ኢንጂነር አያና ብሩ meeshaa qubee afaan Amaaraa barreessu isaantu kalaqee meetaa faayilli baay'ee waan ta'eef siif ilaalla. ምን ታደርግ መሰለህ አሁን ባለው ከግለሰብ ፋይል ውስጥ ማተኞች ቼክ እስኪያደርጉ የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። ሄኖክ maal goona sitti fakkaate amma faayila namoota dhuunfaa jiru keessaa ogeessonni hanga barbaadanitti yeroo murtaa'e ni fudhata. Hangasitti muuziyeemii biyyaalessaa Itoophiyaa deemii yaali. Nuti immoo hangasitti faayila namoota dhuunfaa keessaa siif barbaanna. Amma suuraan kun meeshaa barreeffamaa afaan Amaaraa barreessu kan inni kalaqe faana wal duukaa kan taa'ee fi kalaqa isaa ta'uu ammoo mallattoon itti godhameera. Kun kan muuziyeemii biyyaalessaa keessa jirudha.
Seenaan isaanii gabaabaa fi kalaqni isaanii achitti argama. Nuti immoo yoo faayila seenaa isaanii arganne dhuftee ragaa jiru fudhatta. በመዘክር ውስጥ ደግሞ አሁን እኛ ፋይሉን ካገኘን ስለሳቸው ካገኘን ደግሞ ተመጣና ደግሞ ያን እንደሰራ ፋይሉን አብረን አሻሻለው ታላይስ ኦሮሞ ሴና ኬኛ ሂማኑ ማሌ ኦርሚኑኒ ሙ ሂንዱ አማሌ ማሎ 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 seenaa keenya himannu malee orminuun himuu hin du'a malee jedhe aartist Hacaaluu Hundeessaa. Seenaa nama hojii boonsaa hojjete kanaa muuziyeemiin biyyaalessaa maaf akka dhoksuu filate gaaffii guddaadha. Itoophiyaa ijaarsa ishee irraa eegalee hanga har'aatti gootonni Oromoo hedduun aarsaa jabaa itti kaffalani. Sabaaf sablammoonni biyyattiis ijaarsa biyyattii keessatti ga'een isaan qaban akka laayyootti kan ilaalamu miti. Seenaa dhoksuun kun maaliif baratame laata jennee qorataa seenaa obbo Girmaa Namarraa gaafanne. Wanni beekamuu qabu biyya gaafa ijaaramtu akka impaayiraatti ijaaramte irratti waanuma kana jira jechuudha. Kaayyoon yookaas piroojeektiin imperiyaal isteetii kun warra bitee sana warra garboonfate sana seenaan isaanii akka ol ba'uun barbaadu jechuudha. Seenaa dhoksuu waan qabaniif namni isaan garboonfatan kun akkasitti kalaqa guddaa uumee maqaa isaan leellisuun ofii isaanii xiqqeessuu godhanii waan ilaalaniif maqaa nama kanaa ol kaasanii barreessuun barbaanne jechuudha. Kun immoo eessaa akkuma Awurooppaa irraas maalirraas arginu maalinni seenaan saba gurraachaa akka ol ka'uun barbaadu warri adiin kun maaliif garbummaadhaan yookaas immoo imperiyaalizimii jennu kanaan bitanii waan turaniif namni kunis bifuma sanaan seenaan isaa akka gadi ilaalamu yoo waa'ee Oromoo waa'ee baakgiraawundii isaa maatii Oromoo irraa dhalachuun isaa yoo dubbatame ilaalchi isaanii kaayyoon isaanii waan xiqqachaa deemuuf uummata kanatti sabboonummaa waan dhaga'amaa deemuuf gad xiqqeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kan godhan jechuudha naareeshinii yookaas seenessa biyya kanaatu kana da'e jechuudha. Sumatu fide malee namni kun waan xiqqaa hojjetee miti jechuudha. Gaamal inni osoo namni kun Gondoritti dhalateera ta'e yookiin Gojjamitti yookaas immoo Wallootti dhalateera ta'e Gondoree Gojjamee Wallooyyee jedhanii akka itti waaman hin beekne jechuudha. Manzee Debeera Bulgaa jedhanii akka isaan itti ol waaman beekamaadha jechuudha. Garuu gara Oromoottis haa ta'u gara Kibbaatti yeroo dhufan piroojeektii Abisiiniyaa sanaa wajjin waan wal faalleessuuf seenaa nama kanaa barreessuu seenaa nama kanaa qofas miti seenaa gootota Oromoo namoota Oromoo ciccimoo kana barreessuun hin barbaadamu jechuudha. Yoo barreessanis maqaa jijjiiranii bifa isaa jijjiiranii haala isaa jijjiiranii Itoophiyaanizim isa jedhu sana yookaas Abisiiniyaanizim jedhamu sanatti maxxansanii barreessuudha jechuudha. Yoo gara kibbaa ta'e nama lammii Itoophiyaa tokko jedhamu. Yoo gara kaabaa ta'e garuu Gondoree Gojjamee jedhamee akka itti barreeffamuun beekama jechuudha. Maal inni kun piroojeektiidhuma sirna fiwudaalaa akkasii jechuudha. Sirni fiwudaalaa kun kilaas soosaayitii uuma. Kilaas soosaayitii sana keessatti immoo namni irra jiruuf jala jiru sadarkaa waan qabu sadarkaa sana waan cabsuu danda'uuf hin xiqqeessu jechuudha. Seenaa namoota gara kibbaa kanaa kanumaafiti dhiisan malee namni kun dhugaadha. Kan baay'ee leellifamu ture silaa yoona. Maatii Abisiiniyaa keessatti kan siidaan dhaabatuufidha jechuudha. Maaliif guddina afaan tokkoof gumaacha guddaa nama qabu. Isarras darbee gaafa biyyi weeraramtus gootummaadhaan nama kufeedha waan ta'eef iddoo guddaa qabaachuutu irra ture. Yoo akkasittiin maatii xiqqaa keessaa nama ba'e kana leelliste uummanni inni kaan people from the below wantoota jennu kun sooshaaliistiriin sun waan dagaaguuf inni immoo kaayyoo sirna fiwudaalizimii waan xiqqeessuuf seenaa sana barreessuu hin barbaanne jechuudha. Kana kan jiru. Oromoo seenaa keenya himannu malee orminuun himuu hin du'a malee maaloo 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 maaloo. Injiinar Ayyaanaa Birruu hanga maluuf nama beekamtii hin arganneedha. Raadiyoon OBN seenaa nama kana qorate gurra hawaasaan ga'uuf yaaliin taasisee salphaa hin turre. Ta'us waa'ee goota kanaa ragaa qindaa'aa argachuun hin danda'amne. Inistituutii qo'annoo fi qorannoo Oromoos seenaa goota kanaa qorate ol kaa'uuf odeeffannoo seenaa jireenyaa afaan maatii isaa irraa dhaga'uuf maatii Ayyaanaa Birruu akka iyyaafachaa jiran nuuf himani.
waa'een nama kana yeroo dhaga'amu isrumayyuu namni waggaa 80-90 dura yookaas 100 dura dhalootumarraa kaasee ture kun haala akkamiitiin akkasittiin cimee bara barnooti biyya kana keessatti babal'atiin keessatti haga Londanitti deemee baratee warra faranjii wajjin dorgomee eebbifamee immoo dhufee kalaqa akkasii akka biyya kanaaf gumaachee baruu barbaannaa jechuudha. Seenaan kan barbaadu isa kana muuxannoo nama kanaarraa adeemsa namni kun deemee as ga'eerraa waan baay'ee baratamu waan ta'eef maatii isaa nama isa beeku nama seenaa isaa beeku nama dookumentii nama kanaa wajjin wal qabatu of harkaa qabu yoo arganne itti gammannaa jechuudha. Maaliif seenaa sana barreessinee dhaloota kanaaf dabarsuuf maaliif seenaan muuxannoo gaggaarii waan babbareedaa waggaa hedduu duraa hojjetame kana galmeessee ol kaa'uudha waan ta'eef galmeessee ol kaa'uu qofaas miti hawaasa biraan ga'uudha. Kanaaf namni odeeffannoo asirratti qabu nu deeggaree miidiyaadhaafis yaada kennee nuufis yaada kennee akka instituutii keenyaatti nus immoo sirriitti gadi fageenyaan qorannee hawaasa biraan ga'uu barbaanna jechuudha. Kaayyoon jiru isa kana. Kanaaf maatii firoonni ayyaanaa birruu akkasumas namoonni itti dhiyeenyaan ayyaanaa birruu beektan karaa toora bilbilaa OBN 02211 00860 fi 861 nuquunnamaa jenna. Yoo isiniif danda'ame ammoo gara magaalaa Adaamaa dhaabbata OBN dhufuun odeeffannoo seenaa goota kanaa akka nuuf qooddan jechaa qophii ayyaana Arafaa sababeeffachuuf isiniif qopheessine kana kanuma irratti goolabna. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessaa ture ani Enook Baqqalaati kan gulaalee Mazgabuu Shuumiiti. Qophiilee OBN nafan waliin turtii gaarii. Oromoo seenaa keenya himannu malee ormi nuuni muukeen du'a malee maaloo 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 Oromoo seenaa keenya himannu malee ormi nuuni muukeen du'a malee maaloo 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 maaloo